if jiraachisuu fi malee ummata biraa ajjeesuu fi miti. If guddisuu fi malee ummata biraa xiqqeessuu fi miti. Namni nu xiqqeessu ifuma xiqqeessi malee waa haasidni hin abadan hin bakka hin ga'u. Namni haasida namni jedhamu namni biralleen akka nun hassanne nuti hamtu hin deemnu gaariif deemna xiqqaa guddaa obboleeyyan keenya afaan keenyan dubbatuu fi kaanillee akka bakka ga'anii guddatanii waliin jiraannu barbaada. Gaa ummanni keenya kan amma dhaabbatee jiru kun gaa waan waajiba nama hundaati. Kanaafan akkan je'e waa hedduun dalage silaa waan Oromoodhaaf tolu hedduun dalage walaloota akka keessatti akkan je'e Oromiyaa biyyatoo Oromoo yaa haadhatoo si jettee lubbuun tantoo haaduutuu yaa biyyatoo Oromiyaadha jennee kaanee badii yaa Oromoo sosso'ii bilisummaadha ka'ii bittiteetii ol je'ii meexilaataa gajje'ii Oromiyaadha jennee duunaa barii waan dheertuudha isiin kun waan